Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoollee dubroo Maariyaamii hanga fannootti kan nu jaallate maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtuu? Akkam yoo nageessanii nageenya eegumsaa fi dhiifama isaa nuuf baay'isee hanga sa'aatii kanaatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kennaa fannoo jalaa haadha hunduma keenyaa kan taate deessuu Gooftaa keenyaa akkasumas jireenyaa fi qabsoo isaaniitiin dhumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyos kan isaan kabaje qulqulloota hundumaatiif akka kennaa isaanitti galanniif ulfinni guddaan isaaniifis haa ta'u. Egaan yeroo darbe oduu duuka bu'oota Gooftaa keenyaa jalqabnee hojiiwwan gaarii isaan raawwatan ilaaluun keenya ni yaadatama. Akkuma waadaa seennee har'a immoo kutaa kana keessatti seenaa hangafa duuka bu'ootaa kan ta'e qulqullicha Pheexiros ilaalla. Hanga xumura sagantaa kanaatti akka na hordoftan isin gaafachaa kallattiimaan gara barumsichaatti dabarra. Qulqullichi Pheexiros dhalatee kan guddate Galiilaa naannoo galaana cinaatti argamtu maqaan addaa ishee Beetesaayidaa jedhamtee kan waamtu keessatti. Abbaan isaa Yoonaa yoo jedhamu dhaloonni isaa gosa Roobel. Yoonaan Zabdiyoos waliin hiriyoota hojii ta'uun qurxummii qabuun gurgurachaa turan. Boodarra immoo gosa Simi'oon keessaa dubartii tokko fuudhuun Pheexirosin argate. Qulqulluun Pheexiros dhalatee guyyaa 8ffaatti akka seera Museetti dhagna qabatee maqaan isaa maqaa sanyii haadha isaa Simi'oon jedhama. Umuriin isaa waggaa 5 yommuu ta'u seera horiitii barachaa akka guddatuuf cinaa Beetesaayidaatti kan argamtu gara magaalaa Qifirnaahomitti geessan. Yeroo sanatti magaalli Qifirnaahom galaana cinaatti kan hundooftee fi daldalaaf michooftu waan turteef Yihuudoonni baay'een keessa jiraachaa turan. Magaala kana keessa loltoonni Roomaa waan turaniif ajajaan loltoota kanaa jiraatota naannichaa gammachiisuuf jecha mana kadhannaa baay'ee bareedu isaaniif ijaaree ture. Haa ta'u malee Qifirnaahom hollannaa lafaatiin yeroo badduu manni kadhannaa isaanii kun lafa keessa waan awwaalameef Yihuudoonni kun gadda guddaatiin akka jiraatan isaan taasiseera. Waggoota baay'een booda Laatinoonni lafa kana qofforanii mana kadhannaa kan argatanii waan turaniif Yihuudoonni baay'een addunyaarra jiraatan ilaaluuf deemaa turan. Laatinoota irraa bituufis jiinii hanga miliyoona 5 ni kenna jedhanii turan. Haa ta'u garuu Laatinoonni fedha isaanii waan hin turreef yaadni isaanii osoo hin milkaa'in hafe. Qulqullichi Pheexirosis mana kadhannaa Qifirnaahomitti barachaa erga guddatee booda achumatti mana ijaarratee dubartii Korkordiyaa yookiin Perpetuwaa jedhamtu fuudhee akka abbaa isaa akka yoosaa qurxummii qabuun gurguree jiraachuu jalqabe. Qulqullichi Pheexiros obboleessa Indiriyaas jedhamu hojiin isaa akkuma isaa qurxummii qabuun kan jiraatu qaba ture. Indiriyaas dura duuka bu'aa qulqulluu Yohaannis cubbaa waan tureef Yohaannis Gooftaa keenya argee cubbuu addunyaa kan balleessu kunoo hoolicha Waaqayyoo jedhee yoo dubbatu dhaga'ee gara Gooftaa keenyaa deemee erga wal baranii booda obboleessa isaa qulqullicha Pheexirosiinis geessee wal isaan barsiise. Pheexirosii fi Indiriyaas hojiin isaanii qurxummii qabu waan tureef hojii isaanii kanaaf akka isaaniif mijatuuf doonii tokkos qabu turan. Guyyaa tokko halkan qurxummii qabuuf doonii isaaniirra taa'anii kiyyoo isaanii galaanatti darbachaa halkan guutuu dadhabaa bulanii waan tokkoyyuu argachuu dadhaban. Barii doonii isaanii osoo miicanii fi kiyyoo isaanii ciccittee osoo sirreeffatanii Gooftaan keenya dhufee galaana cinaa dhaabbate. Namoonni baay'eenis barumsa isaa dhaga'uuf walitti qabamanii turan. Gooftaan keenyas baay'ina namootaa ilaalee uummata waliin fuulaa fuulatti wal ilaalee barsiisuuf akka isaaf mijatutti doonii Pheexiros irra taahee barsiisuu jalqabe. Barumsa isaa erga xumurees gara Pheexirositti galagalee yaa Simi'oon kiyyoo kee gara galaanaatti darbadhuutii qurxummii qabi ittiin jedhe. Pheexirosis yaa barsiisaa halkan guutuu dadhabaa bullee waayyuun arganne garuu amma jecha keetiif jennee kiyyoo keenya ni darbannaa jedhe. Qulqulluun Pheexiros halkan guutuu dadhabaa bulee waayyuu osoo hin argatiin hafee abdii osoo hin kutiin amantiin darbate. Qurxummiiwwan hedduus qabe. Baay'ina qurxummiirraan kan ka'e kiyyichas gottatu dadhabee hiriyoota isaa biroo waamee waliin baasan. Pheexiros kanarratti ka'ee baay'ee nahee gara Gooftaa keenyaatti dhiyaachuun maaloo asii akka deemtuun si kadhadhaa jedhe. Jecha isaa kan abbootiin kitaaba hiikkaa isaaniirratti yeroo hiikan galaana keessa kan jiru haala kanaan kan beeke anaanis laphee koo keessa kan jiran cubbuuwwan koo beekee natti murteessa jedhee sodaateeti jedhaniiru.
Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoosis naasuu fi sodaa qulqullicha Pheexiros argee, yaa Simi'oon, kana booda nama akka qabduun si godhaa, homaa hin sodaatin, kanaafuu lamaan keessan iyyuu na waliin bu'aa isaaniin jedhe. Pheexirosii fi obboleessi isaa Indiriiyaasis doonii isaanii gara lafaatti butanii hundumaa dhiisanii isa waliin bu'an. Gooftaan keenya guyyaa biddeena 5 fi qurxummii 2 eebbisee saboota baay'ee nyaachise, gara galgalaa duuka bu'oonni isaa doonirra taa'anii galaana ce'aa jiranii, inni immoo galaanarra adeemaa dhufe. Yeroo kana baay'ee nahan, innis hin sodaatinaa anadhaa jedhe. Pheexiros isaan keessaa ka'ee, yoo si ta'e anis gara keetti akkan dhufuuf naaf eeyyami jedhe. Gooftaan keenyas siif eeyyameeraa kottu jedhe. Yeroo kana qulqullichi Pheexirosis galaanarra akka lafaa adeeme. Qulqulluun Pheexiros yeroo tokkos gooftummaa Gooftaa keenyaa dhugaa baheera. Gooftaan keenya galaana Galiilaa darbee magaalaa Qisaariyaa yeroo deemu, namoonni ilma namaatiin eenyu jedhee isaan gaafate. Duuka buutonni isaas kaan Yohannis Cuuphaa, kaan Eeliyaas, kaan immoo Ermiyaas yookaan raajota keessaa isa tokkodha siin jedhu jedhan. Gooftaan keenyas isin hoo eenyu naan jettu jedhee isaan gaafate. Qulqulluun Pheexiros yaada shakkii hin qabneen ol kahee, ati ilma Waaqayyoo Kiristoos jedhee gooftummaa Kiristoos ifa baasee dubbate. Gaaffiin Gooftaa keenyaa kun duuka buutonni hanga guyyaa sanaatti inni ilma Waaqayyoo ta'uu waan hin beekneef. Gooftaan keenyas qulqulluun Pheexiros dhugaa adda baasee dubbachuu isaa yeroo argu, yaa Pheexiros mucaa Yoonaa, jecha kana abbaa koo isa samii malee foonii fi dhiigni waan siniif hin ibsineef ati kan eebbifamtedha, dhagaa yookiin Pheexiros siin jedheera jedhe. Dhagaa kanarratti mana kiristaanaa koo nan ijaaraa, balbaloonni gahannamaas ishee balleessuu hin danda'an. Furtuu mootummaa Waaqayyoo siif nan kennaa, lafarrattis kan ati hiite samiirratti kan hidhame, lafarrattis kan ati hiikte samiirrattis kan hiikame ni ta'a jedhee waadaa samiif lafarratti isaaf seene. Qulqulluun Pheexiros ati ilma Waaqayyoo Kiristoos jedhee kan dubbate, barsiisaa foonii tokko irraa osoo hin baratin Waaqayyo isaaf kan ibsee guddummaa kabaja isaa agarsiisa. Gooftaan keenya Qisaariyaatti namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee hanga gaafatutti maqaan Pheexiros Simi'oon ture. Ilma Waaqaa ta'uu Gooftaa keenya erga ragaa bahee booda garuu maqaan isaa afaan Ibraayisxiin Keefaa, afaan Tsiriin Pheexiros jedhame. Hiikni isaa dhagaa jechuudha. Qulqulluun Pheexiros Gooftaa keenya duratti baay'ee kan amaname ta'e. Addunyaa kanarratti mootiin tokko furtuu gola meeshaawwan ciccimoo fi qarshii isaa kaawwatu hojjettoota isaa keessaa nama baay'ee amanu qofaatti akkuma kennu, qulqulluu Pheexirosiifis furtuun mootummaa Waaqayyoo isaaf kenname. Kana booda Gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uu isaa qofa osoo hin taane ilma namaas ta'uu isaa duuka bu'oota isaaf ibsuu fi hubachiisuuf fedha isaa waan ta'eef dubbii rakkinaa fi du'a isaa kaasee itti himuu jalqabe. Hanga kanaatti raajiiwwan adda addaa hojjetee, dhukkubsataa fayyisee, du'aa kaasee, seexanoota baasee, hojiiwwan nama gammachiisan isaanitti agarsiisaa ture malee baay'ee kan nama dhiphisu rakkinnii fi gaddi gara fuulduraatti akka dhufu itti himne ture. Yeroo inni waa'ee kanaatti haasa'uu jalqabu baay'ee gaddan. Qulqulluun Pheexirosis maaloo kun sirratti raawwachuu hin qabu, sirra hin gahin jechuu jalqabe. Gooftaan keenya garuu gara addunyaa kanaatti kan dhufe kaasaa kana hundumaa kaffalee nu fayyisuuf waan ta'eef fuula isaa gara qulqulluu Pheexirositti naannessee, yaa seexanan nana na duraa turii gufuu natti taateettaa, ati kan namootaa malee dubbii Waaqayyoo hin yaaddu jedhe. Muka harbuun fakkeessee cubbuu akkuma baaree Pheexirosin fakkeessee seexana abaare. Gooftaan keenya rakkinaa fi gidiraa mataa isaa qofa dubbatee hin callisne. Haa ta'u garuu ana waliin kan bu'uu barbaadu yoo jiraate mataa isaa haa ganuu, fannoo isaa qabatee na faana haa bu'u jechuun duuka buutonni gara fuulduraatti gidiraa isaanitti akka ciman ifa baasee isaanitti dubbate. Guyyaa tokko irbaata Faasikaa erga nyaatanii booda Gooftaan keenya bishaan qodaa miila dhiqannaatti naqatee miila isaanii osoo dhiquu, qulqulluun Pheexiros garuu tasumayyuu naaf hin dhiqtu jechuun dubbate. Gooftaan keenyas miila kee yoon siif hin dhiqu ta'e ana waliin tokkummaa hin qabdu jechuun amansiisee irraa dhiquun akka akkas taasisan isaan ajaje. Dursee guyyaan gidiraa tokko akka jirtu isaanitti mee waan tureef guyyaa kana ga'uudhaaf guyyaa 2 qofatu hafe.
Innis isin keessaa tokko dabarsee na kennaa, hundi keessan immoo na gantu yeroo jedhu baay'ee nahanii wal ilaaluu jalqaban. Qulqulluun Pheexiros, ani si waliin hidhamuufis ta'e du'uuf qophaa'aadha. Isaan kaan yoo si ganan iyyuu ani si hin ganu jedhe. Gooftaan keenyas deebisee, dhugaan siin jedhaa, hanga lukkuun iyyitutti si'a sadii na ganta jechuun deebiseef. Namoonni mana hangafa lubootaa mana Qiyyaaffaa irraa argamanii dhufanii yeroo Gooftaa keenya qaban Qulqulluun Pheexiros gurra namicha Maalkos jedhamu irraa kute. Gooftaan keenyas gara isaatti galagaluun billaa kee mana isaatti deebisi jechuun gurra Maalkos isa cite itti deebisuun akka isa duraa taasiseef. Jarri kun Gooftaa keenya qabanii yeroo deeman duukaa buutonni isaanii foffoca'an. Qulqulluun Pheexiros garuu isaan kaan yoo si ganan iyyuu ani si hin ganuu jedhee waan tureef irraa fagaatee dudduubaan isaan hordofaa ture. Yeroo mana Qiyyaaffaa seensisan hangafni lubootaa fi jaarsoliin walitti qabamanii waan turaniif maal akka isaan irratti murteessan ilaaluuf gara mooraatti seenee hojjettoota Qiyyaaffaa waliin taa'e. Yeroo kana hojjettuun tokko gara isaatti dhiyaattee, atis Iyyesuus isa Galiilaa waliin turte jette. Qulqulluun Pheexiros deebisee, namicha ati jettu kana ani hin beeku jedhe. Mooraa kana keessaa ba'uuf osoo jedhuus hojjettuun biraa gartee, inni kunis Iyyesuus waliin ture jettee namoota achitti walitti qabamanitti himte. Qulqulluun Pheexirosis yoo kakadhee na amanu jedhee waan amaneef namicha kana hin beeku jechuun kakate. Yeroo sadaffaafis gaafatamee garuu akka Gooftaa keenyaa kan qabamutti fokkaatee irra deddeebi'uun hin beeku jechuun kakate. Yeroo kana iyya lukkuu dhaga'ee jecha Gooftaa keenyaa, dhugaan siin jedhaa, hanga lukkuun iyyitutti si'a sadii na ganta jedhe yaadatee gara alaattis ba'ee boo'ee gadde. Qulqulluun kun Gooftaan keenya yoo duraa ka'u fiigee gara awwaalchaa deemuun dhugaa ta'uusaa kan mirkaneessedha. Du'aa ka'uu Gooftaa keenyaa boodas galaana Xibriyaados keessa qurxummii qabuuf halkan guutuu dadhabaa bulanii yeroo dhaban ganama Gooftaan keenya galaana cinaa dhaabbatee argan. Eenyu akka ta'e garuu hin barre. Ajaja Gooftaa keenyaan kiyyoo isaanii yeroo darbatan qurxummii baay'ee qabatan. Yeroo kana qulqullichi Yohaannis Qulqulluu Pheexirosiin, Gooftaa keenyadhaam jedhe. Pheexiros qullaasaa waan tureef qamisii isaa uffatee galaanatti utaaluun daakaa gara Gooftaa keenyaatti deeme. Gooftaan keenyas biddeenaa fi qurxummii waadame eebbisee erga isaaniif kennee booda fuula isaa gara Pheexirositti garagalchee, yaa Simi'oon ilma Yoonaa, isaan kana caalaa na jaallattaa jedhee gaafate. Qulqulluun Pheexiros, eeyyeen Gooftaa koo akkan si jaalladhu ati iyyuu ni beektaa jedhe. Gooftaan keenyas egaa hoolota koo eegi jedhe. Lammaffaas irra deebi'ee, yaa Simi'oon ilma Yoonaa na jaallattaa jedhee gaafate. Qulqulluun Pheexiros, eeyyeen Gooftaa koo akkan si jaalladhu ati iyyuu ni beektaa jedhee akkuma duraatti deebiseef. Gooftaan keenyas egaa ijoollee koo eegi jedhe. Si'a sadaffaaf yaa Simi'oon ilma Yoonaa na jaallattaa jedhee gaafate. Qulqulluun Pheexirosis jecha tokko si'a sadiif irra deddeebi'ee gaafachuusaaf baay'ee gaddee, maaloo ati waan hundumaa beektaa, akkan si jaalladhus ni beektaa jechuun deebiseef. Gooftaan keenyas egaa hoolota koo eegii, hoolota koo tiksii jechuun deebiseef. Qulqulluun Pheexiros si'a sadii gaafatamuu isaatti kan gaddee, si'a sadii ganee waan tureef cubbuu isaa kana anaaf hin dhiisne, cubbuu koo sana na yaadachiisaa jira jedhee yaadeetu. Gooftaan keenya garuu si'a sadii deddeebi'ee gaafachuun isaa gaabbii galee waan tureef cubbuu isaa kana isaaf dhiisuu isaa ibsuuf fuula duuka bu'oota isaa durattis jaalala isaa ibsee fi aangoo hangafa duuka bu'ummaa kenneef. Gooftaan keenyas aangoo kana akkuma kenneefiin dubbii du'a isaas akkas jedhee itti hime. Dhuguman siin jedhaa, ati dargaggeessa yoo turtetti mudhii kee hidhattee gara barbaadetti deemaa turte, yeroo dulloomtutti garuu harka kee ni diriirsitaa, kan biraanis mudhii kee si hidhaa, fuudhees gara ati hin jaallannetti si geessa jedhe. Qulqulluun Pheexiros humna fuula qulqulluu hanga uffatutti mudhii lapheesaa sodaan hidhatee Kiristoos uumaa isaa hin beeku jedhee eegganee ture. Humna fuula qulqulluu erga uffatee booda garuu mudhii lapheesaa sodaan hidhachuun hafee harka isaa diriirsee fannoof waan kenneef obsii fi jabinni lapheesaa kan hin jaallanne gara du'aatti isa geessanii fannoo irratti fannifamuu fi du'uu isaa ibsuuf jecha kan biraan mudhii kee si hidhaa jedhee itti dubbate. Gooftaan keenya gara samiitti yeroo ol ba'u humna hanga argattanitti Yerusaalem keessa turaa jedhee waan tureef tokkummaan osoo jiranii hafuurri qulqulluun isaaniif bu'e.
Yeroo kana qulqulluun Pheexiros saboota bakka adda addaatti walitti qabaman barsiisuun lallaba isaa guyyaa tokkootiin namoota 3,000 ol amansiisee cuuphe. Kana booda yeroowwan adda addaatti raajiiwwan hedduu raawwachaa ture. Hojii dhoksaa Hanaaniyaa fi Saphiiraa kan beekee fi qaalluu Meeserii jedhamu mallattoo fannootiin kan injifatedha. Qulqulluun Pheexiros gara Roomaatti deemuu isaatiin dura Yerusaalemii fi Samaariyaa keessa Liidaa fi Iyyoophee, Ansookiyaa fi Isiyaa ishee xiqqoo, Phaanxoosii fi Qephedooqiyaa, Galaatiyaa fi Bitaaniyaa akkasumas biyyoota naannoo sanaa hunda keessa naanna'ee barsiisee uummanni Kiristoositti akka amanan taasisuun manneen kiristaanaa hedduu ijaarsisee ture. Akkasumas qulqulloota duuka bu'ootaa waliin ta'uun Sinodoosii duuka bu'ootaa isa jalqabaa irratti murtii kenneera. Yeroo tokkos Ansookiyaa keessa yeroo dheeraaf barsiisaa ture gara dachee Yihuudaatti deebi'e. Yeroo sana mootichi Heroos Agriiphaa kiristaanota irratti gidiraa gurguddaa geessisaa ture. Keessumattuu duuka buuticha Yaaqoob obboleessa Yohaannis goraadeen ajjeese waan tureef Yihuudoonni baay'ee gammadaa turan. Mootichi kun Yihuudoonni du'a qulqullicha Yaaqoobitti baay'ee gammaduu isaanii argee du'a isaatti kan akkas gammadan hangafaa fi dursaa isaanii kan ta'e Pheexirosiin yoon ajjeesse immoo akkam gammadu jechuun qulqulluu Pheexirosiin qabsiise. Yeroon isaa ayyaana Faasikaarra waan tureef ayyaana booda murtii du'aatti murteessuuf mana hidhaa keessa akka turuuf eegdota 2 gidduu hidhaa sibiilaan hidhamee akka turu ajaje. Mana hidhaa keessa eegdota 2 mooraa isaa immoo eegdota 16 akka eegamu taasise. Kiristaanonni biyyoota adda addaa irra jiraatan Heroos qulqulluu Pheexirosiin akka qabe yeroo dhagaan gara mana kiristaanaatti deemuun kadhachuu jalqaban. Ayyaanni Faasikaa darbee qulqulluun Pheexiros gara murtiitti akka dhiyaatuuf guyyaan tokko yeroo hafu halkan sana Waaqayyo ergamaa isaa ergee hidhaa keessaa isa baase. Ergaawwan qulqulluu Pheexirosiin barreeffaman 2. Gooftaan keenya gara samiitti erga ol ba'ee duuka buutonni Yerusaalem keessatti waldaa guddaa hundeessuun Isxifaanosiin geggeessaa waldichaa taasisanii diyaaqonoota 6 waliin muudanii turan. Waldichi babal'achaa deema. Isxifaanos hojii waldichaa qofa osoo hin taane barsiisuu fi mormuun baay'ee waan beekameef Yihuudoonni irratti ka'anii dhagaan rukkutanii ajjeesan. Miseensota waldaa kanaa irrattis gidiraa adda addaa geessisuu yoo jalqaban kiristaanonni kun baqatanii Pheenxoos, Galaatiyaa, Qephedooqiyaa, Eesiyaa fi kanneen biroo keessa faffaca'anii jiraachaa turan. Qulqulluun Pheexiros ergaa isaa kan jalqabaa kan barreesse isaan kanaaf ture. Gidiraa sodaatanii daandii dhugaa kan taate amantii isaanii akka hin gadhisne amantii isaaniif cimanii dhaabbachuu akka qaban isaan hubachiise. Qulqulluun Pheexiros biyyoota Eesiyaa hanga Baabiloonitti naanna'ee yeroo barsiisu Neeroon Qisaar Roomaa keessatti kiristaanota irratti diinummaan kahee kiristaanonni hunduu qabamanii murtiif akka dhiyaatan ajaja dabarsee waan tureef qulqulluun Pheexirosis ajaja kanaan qabamee bara 67tti gara Roomaatti geeffame. Ajaja Neeroon kanaan kiristaanonni achi keessa jiraatan irratti gidiraan guddaan gaggeeffamaa osoo jiruu dabalataan barsiisonni barumsa sobaa barsiisan yeroo waan isaaniif mijateef gara naannoo kiristaanonni jiraatanitti deesseenuun nama qajeelaaf gatii isaa cubbamaafis gatii isaa kan kennu Waaqayyoo hin jiru, du'aa ka'umsi hin jiru, samii fi lafti hin darban, dhaloonni ni darbaa, dhalootaan bakka bu'aa, samii fi lafti garuu bara baraaf jiraatu, akkasumas takkaa yoo amante kana booda hojii gaariin sin barbaachisu jechuudhaan barumsa sobummaa barsiisaa turan. Qulqulluun Pheexiros kana yeroo dhaga'u kiristaanota naannoo sana jiraataniif barumsa isa dhugaa barreessee isaaniif erge. Ergaan kun ergaa qulqullicha Pheexiros isa lammaffaa jedhamee kitaaba qulqulluutti katabame. Yeroo sana ibiddi Neeroon Qisaar kiristaanota irratti bobeessaa ture waan hin qabbanoofneef qulqulluu Pheexirosiinis qabee mana hidhaa galche. Qulqulluun Pheexiros garuu gaafa gooftaan keenya qabamu halkan sana qormaata sarara gaheen Kiristoosiin si hin beeku jedhee kaaduu isaatti yeroo hundatti dhaga'amee isaarsaa ture malee qabamuunsaa waan tokko itti hin fokkaanne. Guyyaa gidiraa sanatti uumaa isaa ganuu isaatiin gaabbii galee cubbuun isaa isaaf dhiifamee hangafa duuka bu'ootaa jedhamee muudamus hanga guyyaa du'utti gaddisaa kun laphee isaa keessaa hin baane. Neeroon Qisaar qulqulluu Pheexirosiin qabee erga hiisisee booda gara Akaayaatti duulee ture. Duula isaa kanaan milkaa'ee gara Roomaatti yeroo deebi'u hojjettootaa fi hooggantoota mana mootummaa isaa gammachiisuuf akkasumas xaa'otii isaa kabajuuf qulqulluu Pheexirosii fi kiristaanota birootti du'a murteesse. Kan qulqulluu Pheexiros fannifamuun akka da'us ajaje.
Qulqulluun Pheexiros fannifame akka du'uuf itti murtaa'u isaa yoo dhaga'u jecha Gooftaa keenyaa ati olulloomtu garuu harka kee ni diriirsitaa kan biraan mudhii kee si hidhaa fudhees gara ati hin jaallannetti si geessa jedhee yaadatee isan beeku jedhee kan hin gaate osoo na yaadachiisiin kanaan dhiifama naaf taasisa jedhee gammade. Sa'aatiin itti fannifamu yeroo ga'us mana hidhaa keessaa baasanii yeroo geessan Gooftaa koo Iyyesuus Kiristoosiin qixa akkan hin taane gadi galagalchaatii na fannisaa jedhee kadhate. Seera dabbii warra Roomaatiin adabamaan dhalataa biyya Roomaa yoo ta'e yakkisaa ilaalamee reebicha yookiin du'atu itti murtaa'a malee takkaatti wanti lamatti hin murtaa'u. Adabamaan lammii biyya alaa yoo ta'e garuu adabbiin isaa reebicha yoo ta'e reebanii hidhaatti dabalu. Du'a yoo ta'e immoo jalqaba reebanii itti aansuun immoo fannisuun yookiin meeshaan rukkutuun ajjeesu. Haala kanaan Adoolessa bultii 5 bara 68tti akka seera isaaniitti Qulqulluu Pheexirosiin jalqaba reebanii itti aansuun immoo gadi galagalchanii fannisanii ajjeesan. Guyyaa kana manni kiristaanaa keenya sirnoota kadhannaa adda addaatiin gammachuutiin kabaji. Abbaan guddaan kun erga du'ee booda duuka bu'aasaa kan ta'e Pheexiros kan jedhamu reeffa isaa fannoo irraa buusee akka barsiifata biyya isaaniitti reeffa qulqulluu kanaa aannanii fi wayiniidhaan miicee shittootti dibee uffata adiin kafanee saanduqa dammaan guutame keessa godhee naannoo har'a Vaatikaan jedhamtutti awwaale. Qulqullichi Daawit namni irra daddarbaan isaa dhiifameef cubbuun isaa haqameef kan eebbifamedha akkuma jedhee hanga du'utti jaalala isaa ibsaa waltajjii Roomaa irratti hanga fannifamutti dullaayyii hundotaa sodaatee Waaqan beeku jedhee ganeef amanamummaa fi kutannoodhaan hojjetee gadi galagalee fannifamuuf kan ga'e duuka bu'aa guddaa Qulqulluu Pheexiros. Kadhannaa fi eebbisaa nurraa bulu jecha kutaan lammaffaa kanumaan xumurameera. Kutaa sadaffaa seenaa qulqullicha Indiriyaasiin hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii.